Akkam nagaa jirtu tarii chaanalii kanaaf haaraa yoo taatan chaanaliin kun waa'ee fayyaa daa'immanii sirna nyaataa daa'immanii fi guddina daa'immanii barsiisa. Kan inni qopheessee dhiyeessu isaanii Dooktara Birraa Olaaniidha. Gargaaraa Piroofeesaraa fi Ispeeshaalistii Fayyaa Ijoollee fi Daa'immaniiti. Akkasumas immoo barreessaa kitaaba bu'uura fayyaa daa'immaniiti. Kanaaf haaraa taanaan sabiskiraayib gochuun barnoota ani qopheessu akka dursa isin ga'u taasisa. Barnoota namaaf qabadhee jiru yeroo malee yookaan ariitiin cufachuu lafeewwan mataa daa'immanii kan jedhudha yookaan craniosynostosis jedhama Ingiliffaanii. Lafeewwan mataa daa'immanii osoo yeroon hin gahin yoo cufate rakkoo akkamii fida akkasumas immoo maal gochuu qabna kan jedhudha. Lafeewwan mataa namaa bakki isaan itti wal tuqan yookaan bakki isaan walitti dhufan cranial suture line jedhamanii beekamu. Kan isaan guutummaa guutuutti wal qabachuun cufachuu qaban giddugaleessaan umurii naannoo waggaa 25ti. Reenjiin isaa 20 hanga 30 ta'u malee lafeewwan mataa keenya kan isaan cufachuu qaban naannoo waggaa 25ti. Cranial suture lines kan jedhamu. Haa ta'u malee daa'imman tokko tokko biratti lafeen mataa isaanii kun yookaan gariin hangi ta'ee ijoollummaan cufachuun yookaan yeroo malee cufachuun sammuu ariitiin keessaa guddataa jiru sanaaf bakka itti guddatu akka hin jiraanne taasisa. Lafeen mataa kunis kan inni dafeen cufanneef maalidha? Sammuun keessaa yeroo guddataa deemu bakka kennaafi deema jechuudha. Haa ta'u malee daa'imman tokko tokko biratti immoo gariin dursee cufachuudhaan sammuu keessaan guddataa jiru sanaaf bakka dhowwata. Yeroo kana sammuun gara itti lafeen mataa hin cufannetti guddata. Garatti lafeen mataa hin cufannetti guddata waan ta'eef boca mataa isaanii yookaan lafeen bakka kam akka dursee cufate irratti hundaa'uudhaan bifa adda addaa kan sirrii hin taane akka qabaatu taasisa jechuudha. Dhibeen kun yeroon adda baanaan hedduun isaa yaala argatee kan sirrachuu danda'udha. Kun ta'uu baannaan garuu mataan isaanii sun haaluma sanaan isaan waliin guddata jechuudha. Kanaafuu maatiin boci mataa daa'ima isaanii boca sirrii ta'een guddataa hin jiru taanaan ogeessa fayyaa dhimmi kun ilaallatu mariisisuun barbaachisaadha jechuudha. Mee garuu jalqaba bocni sirrii hin taane kamidha kan jedhu akka armaan gaditti haa ilaallu. Gosoota yeroo malee cufachuu lafeewwan mataa daa'immanii gaafa jennu lafeen mataa warra kanadha. Akkuma suuraa irratti argaa jirtan frontal bone kan jedhaman jiru lama jiru isaanis parietal bone kan jedhaman lama jiru akkasumas immoo occipital bone kan jedhaman jiru. Isaan kana gidduu gaa suture line kan jedhamantu jiru jechuudha. Kan fuulduratti argitan kun Metopic suture jedhama. Kan parietal boonii lamaan gidduutti argamu immoo Sagittal suture jedhama. Inni dalga jiru kun immoo labdoid suture jedhama jechuudha karaa booda. Kanaaf sararri kun yookaan sararri kun asirratti argitan kun yoo umurii dargaggummaan dura dursee cufate mataan sheeppii adda addaa yookaan boca adda addaa godhatee guddata jechuudha. Akkasumas immoo sheeppii adda addaa qofa godhachuutu hin ta'in sammuun keessaan guddataa yeroo kun bakka dhabee gara adda addaatti guddata akkasumas immoo miidhaan irra ga'uu danda'a jechuudha. Inni jalqabaa gosoota isaa keessaa gosoota yeroo malee cufachuu lafeewwan mataa keessanii jalqabaaf inni yeroo baay'ee mul'atu Sagittal craniosynostosis yookaan Sagittal synostosis or Scaphocephaly jedhamuun beekama. Inni kun maalirraa dhufa jettanii akka suura irratti argaa jirtan kana parietal bone kan jedhaman jiru lafeewwan irra keessaa jiran kun sarara diimtuu gidduu jirtu kun dursitee yeroo malee cufattu. Yeroo kana maal ta'a? Mataan dalga hin guddatu waan ta'eef fuulduraa fi boodatti qofa guddata. Asii wal guddachuu hin danda'u jechuudha mataan isaanii. Yeroo malee cufateera waan ta'eef lafeen irra keessa fuulduraa fi booda qofaatti guddata jechuudha. Kun egaa amma daa'ima dhibee kana qabudha jechuudha. Mataan isaa fuulduraa gara boodaatti qofa guddata. Inni irra keessaa yeroo malee waan cufateef mataan ol hin guddanne jechuudha. Akkasumas immoo irra keessi mataa dhiphaa naaroo kan ta'edha jechuudha. Naaroo ta'ee mataan kun fuulduraa fi duubatti dheerata. Kun Sagittal synostosis yookaan Scaphocephaly jedhamuun beekama. Inni lammaffaan immoo Coronal synostosis kan jedhamu akkuma suuraa irratti argitan kana sararri diimaa kun kan lafee frontal boonii fi parietal boonii wal qabsiisu yeroo malee wal qabate fuulduratti guddachuu hin danda'u mataan isaanii. Fuulduratti guddachuu waan hin dandeenyeef dalga bal'ataa addi isaanii immoo diriiraa ta'a jechuudha. Akkuma suuraa irratti argaa jirtan kana daa'imman kun daa'imni kun dhibee kana qaba jechuudha. Mataan isaa addi isaa filaatiidha yookaan diriiraa kan ta'edha. Kun immoo sababni isaas sararri coronal suture kan jedhamtu kun dursitee waan cufatteef mataan isaanii addi fuulduratti guddachuu hin dandeenye. Inni sadaffaan Metopic craniosynostosis kan jedhamudha yookaan trigonocephaly jedhama inni kun.
Inni kun immoo maadha kan fuuldura jirtu kun Metopic suture kan jedhamtu kan fuuldura jirtu kun yeroo malee dursitee cufatti. Kanneen akkasii immoo addi isaanii dhiphaa fi addi isaanii qara kan ta'edha, sharp kan ta'edha jechuudha. Kun akkuma suura irratti argitan kana daa'imni kun trigonocephaly yookaan Metopic suture lafeen fuulduraa lamaan frontal bone kan jedhaman lamaan dursanii yeroo malee cufatan jechuudha wal qabatanii. Inni arfaffaan lambdoid synostosis kan jedhamudha yookaan posterior plagiocephaly isa jennu. Warreen akkasii immoo akkuma suura irratti argaa jirtu kun sarara diimaa ishee karaa booddee jirtu kanatti yeroo malee cufatee hospital boonii fi parietal boonii wal qabatee cufe jechuudha. Mataan akkasii immoo boodaan diriiraa ta'a, filaati ta'a jechuudha karaa boodaa. Fuulduraan immoo karaa opposite ta'een fuulduraan immoo gara fuulduraatti deema. Amma daa'imni kun akkuma suura irratti argitan mataan isaa gam tokkoon filaati kan ta'edha. Gama faallaa ta'een immoo fuulduratti kan dhufedha jechuudha. Haa ta'u malee inni kun yeroo hedduu maal wajjin confuse nu godha. Daa'imman yeroo hedduu duddaan ciisan wajjin tarii wal fakkaachuu danda'a. Haa ta'u malee kun garaagarummaa qaba. Daa'imman duddaan ciisan wajjin garaagarummaan isaanii akka kanaattidha. Inni jalqaba irratti mul'atu inni gara harka bitaa jiru kun posterior plagiocephaly jedhama. Ududduubaan mataan filaatti kan ta'edha. Haa ta'u malee karaa opposite fuulduraan karaa faallaa ta'een fuulduratti ba'a addi isaanii. Inni karaa arga mirgaa jiru kun immoo ududduubaan mataan filaatti haa ta'u iyyuu malee addi isaanii kan inni fuulduratti ba'ee karaa masanadha jechuudha. Dugdaan yeroo dheeraa waan ciisaniif kallattii keessaan seeneen fuulduraan guddata. Garuu inni dhibee jedhamu sun immoo karaa opposite fuulduratti ba'a jechuudha. Inni dugdaan ciisuun dhufu kun yeroo baay'ee yeroo daa'imni guddatu ofuma isaa deebee kan sirraa godhachuudha. Inni sheeppii abnormaalii qabu sun immoo yaala barbaada. Kanaan ala akkuma kanaatti guddatu jechuudha. Kunan jiraannaan egaa ogeessa fayyaa mariisanii raajiin ka'ee sanaa booddee qorannoo erga taasifamee booda kun sirraa'uu ni danda'a. Garuu ogeessa mariisuu barbaachisa. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa, turtii gaarii.